naannoo Oromiyaa keessatti waggoota sirni bilxiginnaa aangootti dhufee kaase nageenyi uummata Oromoo kan bara sirna EPRDF oliitti sarbame akka looniitti waraana faashistii PP'n gorra'ame qalama kuma dhibbootaa murtii seeraa tokko malee hidhama qe'ee fi qabeenyaan isaa manca'u irratti argama. Rakkoo namoomaa naannoo Oromiyaa keessatti dhalatee jiru jalaas namoonni lubbuu isaanii oolfachuu fi hojii guyyaa hojjetanii jiraachuuf naannolee ollaatti baqatanis maqaa isin basaastota waraana bilisummaa Oromooti jedhu itti maxxansuun gariin qabanii hidhuu fi kaan ammoo adda waraanaatti ergaa akka jiranis dubbatu. Jiraataan magaalaa Asoosaarraa ONM fi yaada isaa kenne tokko akka jedhutti haalli nageenya uummata Oromoo irratti bulchiinsa magaalaa Asoosaa keessatti ta'aa jiru haalaan yaaddessaa ta'uu dubbachuun namoonni afaan Oromoo dubbachaa daandii gubbaa deeman qabamanii achi buutee dhabamsiifamaa akka jiranis itti dabaluun ibseera. Dabalataanis bakkeewwan akka mana nyaataa, mana bunaa fi shaayee, mana kiraa bakka galan barattoota kolleejjii fi yuunivarsiitii baratan dabalatee bakka isaan itti bobba'anitti hordofuun hidhaa akka jiranis. Walitti shaggarraa naada'oo fi waliisoo keessatti saamichii fi mancaatiin qabeenyaa ilmaan Oromoo irratti loltoota PP'n adeemsifame. Waraanni tarsiimoo qabeenya hawaasaa maqaa qabeenya diinaan saamuu baafatee hojiitti jiru loltoonni raayyaa ittisa impaaretti jedhaman guyyuu manneen hawaasaa saamuu fi mi'a saamichaaf isaaniif hin mijanne immoo gubuu fi caccabsuun hojii ala godhanii hawaasa nagaa gidirsaa jiru. Guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii 4/2024 kibba lixa shaggar aanaa daawoo ganda daawoo kaarraa jedhamu keessatti waraanni hedduminaan wal funaananii gara gandoota kanneenitti bobba'an qabeenya hawaasaa maallaqa dabalatee yoo saaman mi'a mana keessaa ammoo caccabsuun hojii ala taasisaniiru. Namoota hedduu jalaa qabeenya isaanii saamuu kan himan jiraattonni gandichaa obbo Abdiisaa Koorsaa kan jedhamu jalaa qofa qarshii inni xaa'oo ittiin bitachuuf saanduqa keessa kaawwate qarshii 70,000 fi midhaan mana keessaa fudhachuun akkasumas teessuma adda addaa fi uffannaa hunda jalaa cicciranii balleessuu himan. Olluma isaatii obbo Qabataa Milkeessaa kan jedhamu jalaas maallaqa inni sangaa gurguratee xaa'oo ittiin bitachuuf qopheeffate qarshii 60,000 jalaa saamuu fi maatii isaas addaan facaasuu dubbatan. Godinichuma aanaa Walisoo ganda Abaadhoo Jawwee jedhamu keessatti namoota hedduu jalaa hidhattoota garee kanaatiin saamichiif mancaatiin qabeenyaa raawwatamu jiraattonni gandichaa yoo himan maanguddoo maqaan isaa Kumsaa yookaan Abbaa Faantuu jedhamus qabanii fuudhanii deemuu dabaluun ibsaniiru. Gandoota kanneen onoota lameen kana jalatti argaman keessaa namoonni lakkoofsaan 80 ol ta'an qabamuun mana hidhaa godinichaa magaalaa Walisootti akka hidhamanii murtii seeraa tokko malee dararamaa jiran ibsaniiru. Baashaggarraana dugdaa keessatti waraanni goolessaa bilxiginnaa nama tokko ajjeesuun reebichas raawwachuun dhaga'ame. Guggaa ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jiru biltsiginnaan impaayeratiin harkatti kufuuf akka deemtu kan hubate ajjeechaa fi duguuggaa sanyiitiin madaa uummanni Oromoo yoomiyyuu hin daganne raawwachaa kan jiru yoo ta'u beektotaa fi ol adeemtota Oromoo siyaasa kamirraa bilisa ta'an waan Oromoo ta'an qofaaf murtee ajjeechaa irratti kan murteesse goleewwan Oromiyaa hunda keessatti gochaa gara jabeenyaa raawwachuu jabeessee jira. Haaluma kanaan Baashaggar aanaa dugdaa magaalaa Maqii ganda waldaa qallinaa iddoo addaa Horofee jedhamu keessatti waxabajjii 2024 qeerroo maqaan isaa Biraanuu Hulluuqaa jedhamu ajjeesuun sirni awwaalchaa isaa tasuma akka hin raawwanne qe'ee isaatti maatii fi uummata sirna awwaalchaa dhufe reebuu fi roorroo jibbisiisaa mana isaa keessatti ta'anii sigaaraa xuuxuu fi meeshaalee mana keessaa caccabsuu jiraattonni naannoo sanaa ONM itti himan. Dargaggoo Guddee Dabalaa irrattis reebicha hamaa irratti erga raawwataniin booda miidhanii jiraachuu himuun ilma keettu woboo keessa jira jechuun aadde Garee Roobaa kan jedhamtu irrattis doorsisa hammeessuun ati maaf magaalatti galte ilma keetis galchi atis baadiyyatti gali torbee har'aa dhufne mana baadiyyaa kee keessaa sii fi ilma kee hin agarru taanan mana kee waliin si gubna jechuun beellama manaa fi kan ishee guban kennanii fi deemuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti hawaasa nagaa hidhuu fi saamuun akkuma itti fufetti jira. Giddaa Ayyaanaatti waraanni faashistii Abiy Ahmed hawaasa hidhuu fi saamuun garmalee dararaa jiraachuun ibsame. Ganda Dirree Guddaa jedhamu irraa torbanoota lama dura manneen 200 ol buqqisuun gara biraatti godaanuu isaanii kan himan jiraattonni hidhaa saamichaa fi dararaan suukkanneessaa jiraattota ona Giddaa Ayyaana irratti gaggeeffamaa jiraachuu maddeen keenya ibsaniiru. Haaluma kanaan onuma kana ganda Qarsaa jedhamu irraa hawaasa nagaan jireenya isaa gaggeeffatu qe'ee irraa buqqisaa kan jiru waraanni impaayera Itoophiyaa gaafa waxabajjii 1 bara 2024 namoota daangaa irra jiranii fi meeshaa waraanaa dhuunfaa bitachuun diina ofirraa eegan saamuun irraa hiikanii isaan kan hidhanii jiru. Abbaa manaa kee fidi jechuun dubartoota hedduu hidhanii kan jiranii fi namoota isaan irraa saaman Balaa Hidhinsaa, Dassaalee Itichaa fi Dhaabaa Wiirtuu yommuu ta'an namoota maqaan isaanii Shaashee Fayisaa, Dassatuu Warquu, Dhaabaa Wiirtuu fi Dassaalee Raggaasaa jedhaman gaafa waxabajjii 1 bara 2024 ganda Qarsaa irraa hidhamuu fi Dassaalee jala sangoota 2 qalatanii nyaachuu isaanii jiraattonni gandichaa. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimutti waraanni maafiyaa PP garmalee hawaasa dararaa jiraachuun ibsame. Biltsiginnaa keessa uummanni Oromoo bakka tokko gara bakka biraatti malee jiruu fi jireenya isaa gaggeeffachuu kan hin dandeenye yoo ta'u bakkoota hedduutti hidhaan gaajjechatu irratti raawwatamaa jira.
Onichatti piippiin haaluma duraan bareen hidhaan reebicha saamicha ajjeechaa fi rakkoolee hamootaan guyyaarraa gara guyyaatti hawaasa irratti geggeessaa kan jiru yoo ta'u, namoota fuula haarawaa jechuun nama dhalootan godina lixa Wallaggaa ona sayyoonoolee ta'ee fi hojii guyyaa hojjechuun jiraatu maqaan isaa Waaqjiraa Xurunaa jedhamu osoo inni hojii dhuunfaa isaaf deemu ati miseensa wobooti jechuun gaafa caamsa 25/2024 sababa tokko malee ona Daarimuu ganda waa beekoo jedhamutti qabanii waajjira poolisii onichaatti hidhanii dararaa jiraachuu hawaasni gandichaa himaniiru. Namoonni nagaan yeroo ammaa akkuma guutuu Oromiyaatti bakka dhaloota isaaniin fo'amanii mana hidhaatti darbatamuun erga mana hidhaa galanii boodas gara leenjii waraanaatti guuramaa fi mana hidhaa baafamanii ajjeefamaa jiraachuu gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa oduu qabannee isinii dhiyaannee jirra. Oduu wajjin kan isiniin turu asneetuun attu beja asumaan nu hordofaa isiniin kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Naannoo Oromiyaa adda addaa keessatti humni mootummaa uummata nagaa miidhaatiin jira. Akkasuma godina Arsii aanaa shirkaa keessattis uummata nagaa miidhaatiin jira. Mootummaa maqaa baa'u jechuun uummata nagaa irratti shororkaa hedduu babaasaa jira. Shororkaan inni uummata keenya irratti baasaa jiru uummata nagaa irratti miidhaatiin jiru. Dhugaa dubbachuu fi hedduu nama dararaa dhugaa dubbachuu fi reebichaa fi akkasuma ajjeechaa fi akkasuma hidhaniitii fi akkasuma ammas irreeni nama hidhee akkasuma mana hidhaatii nama guuree gara waraanaatti nama oofaa akka jiratu dhaga'amaatiin jira. Isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana mootummaan humna isaa gartee gara uummata irraatti uummata nagaatti bobbaasee ummanni nagaa kanaasu ummata hin qabne ka rakkinna gartee ummata lebeelee dheebotee ummata beekuu hin dandeenye ummata irratti bobbaasee gartee ummata nagaa miidhaatiin jira. Ummata nagaa irratti dararaa geessaatiin jira. Kanaan isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dhiyeenya kana dubbiin bareedduun deemuutti hin jirtu naannoo Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti akkasuma nama ajjeesuuf yookaan nama hidhuu yookaan gartee irreedhaan gara waraanaatti nama oofuu waan akkasiitu deemu jira. Itoophiyaa keessa jireenyi hammaatee jira. Jiruun qaala'eetiin jira. Rakkoon uummata keenyaa ta'an irraa ta'an itti dabartii maaliif hin furamne amma jiru keessatti geenyeetiin jirra. Dhugaa dubbachuu fi hedduu jajjabaataatiin jirti. Akkasuma naannoo gartee Arsii lixaatii moo Arsii aanaa shirkaa keessatti gartee irreedhaan hanga gartee uummata nagaa miskiinummaa irratti deebisan takkatti hamma gartee bahanii galuu dadhaban takkatti hamma uummanni jireenyi itti qaala'u takkatti hamma garuu uummanni gartee uummata kana inni qarqaara jedhanii harka namaatti deebisanii harki namaa eegatu jiru takkatti. Kuni maaliif akka barbaachisee mootummaa maaliif akka fedhu naaf hin galle akkasiin isin jaa. Akkasuma gartee uummata keenya kan argee waa'ee jimaa irraa akkasuma unkuranii uummata beelaaf saaxilanii akkasuma naannoo Arsii aanaa shirkaa keessattis uummata nagaa akka bahee galuu dhowwamee akkasitti dararaan irra gahaatiin jira. Gahinsi dararaan uummata irra gahaa jiru kun uummata beelaaf saaxilee uummati tokko yoo alatti argame yookaan nama tokko yoo argame irra taasisan dhaamuu malee wanni isa gaafatamu tokko illee hin jiru, falli tokko illee hin jiru. Gama mootummaa kana maaliif kun dalagamaa maaliif kun taa'aa uummata keenya kabajamoo wanni nurratti deemaa jiru biyya teenya keessatti wanni deemaa jiru waan biraati. Isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dubbiin biyya keessaa tun hedduu jajjabaataatiin deemaa jirti. Maaliif akka ta'aa jiru hin beekne uummata beelaaf saaxilaatiin jira. Mootummaan maaliif uummata kana beelaan saaxilaa? Rakkoo adda addaatiif maaliif saaxilaa? Uummanni keenya silaa inni beela keessaa bahee gartee uummata isaatii fi jiruu isaa geggeeffatu kanatti akka inni jiruun geggeeffannee waraana irratti bananii maqaa abaa'oo jedhuun uummata dararaatiin jiranii. Kuni maaliif asirratti geggeeffamaa? Wanni asirratti geggeeffamu uummata keenya beelaaf saaxiluun maal faayidaa qaba? Maal mootummaa kanaaf siyaasa keessatti bu'aa qaba? Maali faayidaan inni keessaa argatu? Isa jee walumaan ilaalu taasisumaan na hordofaa isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Akkasuma naannoo adda addaattis akkanuma Harargee fudhadhu akkasuma Wallagga fudhadhu Arsii fudhadhu uummata beelaaf saaxilee uummanni gartee hedduu dararaa keessa jira. Dararaan uummanni keessa jiru kun uummati beela'uun kun rakkinna mootummaa irratti dabala yookaan rakkinna biyya irratti dabalamoo uummata irraa rakkinna hir'isa? Nami beela'ee akkam ta'a? Nami beela'ee rakkatee karaa irratti bahaa kadhaataa kadhattuuta beelaaf saaxilamaa gartee bakka hin taanetti argamaa. Nami gartee jireenyi itti qaala'aa hundinuu dandeettiin haamileen
wanna takka ka inni gartee yoo wanni takka hamilee ittiin goone gama mootummaanis uummata kanatti yoo hamileen takka hin jiraanne uummanni hamilee hin qabu uummati beelaaf saaxilamaatiin jira Oromiyaa keessatti maaliif deemaa kun maaliif akkanatti deemaan kama waliin ilaalu ta'a kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya amma for Oromiyaa bahaa irraa jimaan dhoowwamee jimaa akkasitti uummanni keenya magaalaa irra oolfachuudhaa fi sadarkaa oolfachuu dhabuu irra gahee beelaaf saaxilamee ammaan tana karaa irratti babbaahatiin jira karaa irratti bahee haati ilmaanii hundi karaa irratti baatee karaa irratti eegaltee jirti biyya durii nama gartee rakkoo nama baasuudhaaf yookaan beela nama baasuudhaan beekamtu santu biyya amma beelaatti jijjiiramtee akkasiin mul'ataa jirti rakkoon as keessatti gartee mootummaan kun keessaa argatu maali isa jiru nuuf hin galu kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya maaliif uummanni kun gartee waraanni mootummaa kun akkasuma uummata keessaa bahaa ummatuma kana keessaa baa ummatuma beelessu jiru kana keessaa as bahe maaliif ummata kana dararaa maaliif ummata kana haadhaa fi abbaa yookaan ilmaa fi ilmee maaliif dararaa rakkoo maaliitii fi ummata nagaa dararaa siyaasaa yoo taate siyaasaaf achi bahanii siyaasaan nama siyaasaa wal waraanu jiru nama siyaasaadhaan adda bahanii yookaan wal waraanu malee nama nagaatiin maaliif wal waraananiin gaafii ummataatii kuni rakkoodhaa yoo ummata dadhabanii gartee waraana sayyoo dadhabanii as deebianii ummata nagaa kana dararuu maaliif barbaachisee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dubbiin gama mootummaatiin deemaa jirtu tun hedduu isa nama gammachiistu miti isiniin jaa asumaan na hordofaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota waan dhaggeeffatanii galatoomaa isiniin jaa.